Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraa affeerraa kenna. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti dabra oduun jalqaba. Kaaba Itoophiyaatti sochiin TPLF fi PP gidduutti waraanaaf taasifamaa jiru cimee itti fufuudhaan muddamsuu uume jedhamee jira. PPL'n loltoota naannoo Oromiyaatti fi naannoo Amaaraa keessa jiran mooraa waraana PP gadhiisuudhaan gara kaabaa hatantamaan akka geeffaman ajajni darbe jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu lolli loltoota PPTF waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Tibbana waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti loltoota PP waliin lola gaggeessaa turuu fi lola gaggeessaa ture irrattis miidhaa qaamattii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP waliin lola gaggeessuun lola gaggeessee ture irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan kenna. Gama mootummaatiin immoo loltoonni mootummaan bobbaase miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu kan qabeenya barbadeessuu hawaasa bal'aa irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Dabalata odeeffannoo kanallee qabannee jirra isin biraan kenna. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajjin turuudhaan itti bohara. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti kunooti. Oduun kun oduu ammeedha. Kaaba biyyattiitti muddamsuun hamaan uumame jedhamee jira. PP fi TPLF yeroo dheeraaf wal dorsisaa turanis yeroo dheeraaf walitti gaarrifataa turanis amma gara hojiitti waan seenuuf sochii taasisaa jiran fakkaata jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Lolli yeroo dheeraaf eeggamaa ture waan ka'u fakkaata. Dibbeen waraanaa yeroo dheeraaf dhawamaa ture gara lolaatti waan ce'u fakkaata. Kana dura PP'n yeroo dheeraaf TPLF irratti lola banuuf yookaan immoo haleellaa raawwatuuf irra deddeebi'uun yeroo garaagaraatti ajaja qofa eeggataa jira jechuudhaan ibsa baasaa kan turan. Ammas akkuma baratame humni waraana PP bakkoota jiran irraa gara kaabaa akka fe'aman ajajni darbe jedhamee jira. Humni waraana PP mooraalee waraana PP naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessa jiran hatantamaan naannolee kana lamaan gadhiisanii gara kaabaatti yookaan gara daangaa naannoo Tigraayitti akka fe'aman ajajni darbe jedhamee jira. Ajajni kunis kan darbe muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad irraa ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. TPLF illee gama isaatiin waan qabu gara naannoo Tigraayitti as guuruudhaan kallattii garaagaraatiin gara naannoo Amaaraattis cehee iddoo qabataa jiraachuutu gabaafamaa jira. TPLF PP wajjin lola kanatti seenuudhaaf haala mijataa eeggatee yeroo gannaa dahatee lola PP waliin jalqabuuf deemu qophii hunda xumuru tibba kana humna waraanaa ofii sochoosuun bakkoota garaagaraa qabsiise jedhamee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus akkasumas meeshaalee waraanaa gurguddaa kalee fi har'allee gara daangaa naannoo Amaaraatitti guuraa jiraachuu fi qophiin taasisaa jiru lola jalqabuuf kan xumurame ta'ulleen gabaafamaa jira. TPLF gara lolatti yoo seene qaamonni garaagaraa duuba isaa akka jiranis dubbatamaa kan jiru yoo ta'u lolli kun kallattii garaagaraatiin akkasumas kallattii isaa bal'ifatuun adda garaagaraatiin Itoophiyaa irratti banuudhaaf qophii gahaa taasisee jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa kan ibsan yoo ta'u lola TPLF fi PP gidduutti ka'uuf deemu kana wal qabatee daandiin Itiyoo Jibuutii cufamuu danda'a sodaan jedhus uumamee jira. Maddeen odeeffannoo tokko tokko akka jedhanitti lolli kun ni ka'oo ka ta'u taate 100% daandiin kun ni cufata jechuudhaan sodaa qaban ibsanii jiru. TPLF lola kana akka hin jalqabne gara lolaatti akka hin seenne yaaliin garaagaraa taasifamaa ture. Qaamota garaagaraatiin TPLF waliin mariin gaggeeffamaa turus TPLF pirezidaantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo fi akkasumas Finfinneetti ambaasaaddarri Itoophiyaa Ervin Maasingaan irra deddeebi'uun gara TPLF dhaquudhaan mari'ataa turanis Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaallee TPLF lola kana akka hin jalqabne akeekkachiisa cimaa akeekkachiisuun akkasumas uggura dabalatee tarkaanfii tokko tokko TPLF irratti fudhatanis TPLF kufaa taasisee jira. Kallattiidhaan gara lolaatti seenuudhaaf qophii xumuruudhaan gama lamaan irraayyuu walaaleeluuf firimbii qofa eegaa jiru jedhamee jira. TPLF rakkoo kana mariidhaan akka furu irra deddeebi'uun qaamonni garaagaraa gaafataa turanis PP'n mariitti hin amantu jechuudhaan abdii kutatuun gara lolaatti seenuudhaaf jennoo qabachuu isii beeksiftee ture. Garuu lolli kun mariidhaan osoo xumurame waan gaarii ture.
Sababni isaas lola kana keessatti kan dhumatu ilmaan hiyyeessaati. Lolli kun immoo ilmaan hiyyeessaa kan ilaallatu miti. Keessattuu lola kana irratti bal'inaan kan hirmaatan loltoonni PP ilmaan hiyyeessaa naannoo Oromiyaa irraa guuramanidha. Dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti guuramanii kan turan ammas dirqama gara kaaba biyyattiitti geessuudhaan lola kana irratti kan hirmaachisan yoo ta'u, lola ka'uu hin qabnee fi sababa hin qabne irratti hirmaatuun wareegama hin barbaachifne kan kaffalu ilmaan hiyyeessaa sabaa fi sablammootaati. Parsantiin 80 ilmaan hiyyeessaa naannoo Oromiyaa irraa dirqamaan guuramanii garas geeffamanidha. Ammas taanaan lolli kun osoo ka'uu baate mariidhaan furmaanni itti kaa'ame waan filannoo hin qabnedha. Kun akkuma jirutti ta'e odeeffannoo amma bahaa jiruun qobboo fi Allamaaxaa gidduutti humnoonni TPLF sochii cimaa taasisaa jiru jedhamee jira. Humnoonni TPLF Allamaaxaa irraa ka'uudhaan daandii baaburaa qabatuudhaan gara qobboo imalaa jiran yookaan sochii isaanii taasisaa jiran jedhamee jira. Waasuu Muhammad namni jedhamu odeeffannoo qabatee baheen sochii TPLF taasisaa jiru kanaan hawaasni naannichaa lolatu jalqabuuf deema jechuudhaan sodaa hamaa jala galuu isaanii yookaan hawaasni sodaa keessa jiraachuu gabaasee jira. Tuttuqqaadha moo lolatu ka'uu heda wanti jedhus gaaffiidha. Eertiraallee waan kana duuba jirti jedhamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota PPTF waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dibbana zoonilee garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessuuf lola loltoota PP waliin gaggeessaa ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun loltoota PP hedduus booji'uun injifannoo argadhe jedhee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo barraa kana Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu kan beeksise yoo ta'u, bakkoota lola itti gaggeesse keessa lixa Oromiyaa Wallagga lixa aanaa Qilxuu Kaarratti loltoota PP waliin lola gaggeessuun lola loltoota PP waliin gaggeesse irrattis miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Aanaa Qilxuu Kaarraa ganda daandii guudii daandii gurraacha irratti loltoota PP daandii gurraacha irra socho'aa turan irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen madeessuu fi kaan immoo addunyaa kanarraa godaansisuun meeshaalee waraanaas irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Kana malees lolli loltoota PPTF waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin gaggeessaa jiru irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Ta'ullee odeeffannoo kanneen irratti rakkoo neetwoorkiitiin wal qabate odeeffannoo irratti qindeeffachuu hin dandeenye. Akkuma odeeffannoo arganneen kan isin biraan geenu ta'a. Gama biraatiin loltoonni PP tarkaanfii namoota nagaa irratti fudhatuun namoota nagaa dararuu lubbuu galaafatu qabeenya barbadeessuu bakkoota garaagaraatti itti fufanii jiru. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Diiramuu Araddaa Abuunaa Galii jedhamutti jiraattuu Aaddee Waliyyaa Hiisaa Murqee jedhamtu jala ijoollee 4 jala ajjeesan jedhamee jira. Loltoonni PP maatii tokko irratti gocha gara jabummaa raawwatanii jiru. Haadha takka jala ilmaan 4 bakka tokkotti haadha duratti mana isaanii keessatti haleellaa rasaasa itti roobsuun raawwataniin lubbuu isaanii 4 galaafatan jedhamee jira. Ijoollee ishee keessaa tokko kan waggaa 11 kan ajjeefame yoo ta'u, ilmi obboleessa isii tokkollee jalaa kan ajjeefame ta'uu walumaa galatti maatii tokko keessa namni 5 bakka tokkotti badii tokko malee ajjeefaman jechuudhaan jiraattonni odeeffannoo maddeen garaagaraatii kennaniin ibsanii jiru. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Kun akkuma jirutti ta'e godina Arsii aanaa Seeruttis humnoonni mootummaa uummata irratti oggura kaa'uudhaan uummata kana dura mana irraa gubanii mana keessa yaasuun qabeenya jalaa barbadeessuun rakkoo hamaaf saaxilame iddoo amma itti jiran irraa eessallee socho'uu akka hin dandeenye daangessuudhaan rakkoo hamaa fi gidiraa fi dararaa hamaaf saaxilamuu fi uummanni rakkoo keessa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Eessallee socho'uu hin dandeettan jechuudhaan uggurri waan irra kaa'ameef hawaasni magaalaa bahuu hojii isaa hojjetatu akkasumas hojii jireenya isaatiif isa barbaachisu barbaadatee jireenya isaa gaggeeffatuu fi rakkoo hamaa keessa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraatiif hawaasni odeeffannoo kennee jira. Gabaabamatti godina Arsii aanaa Seerutti bahanii galuun rakkoo guddaa ta'e jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Kana malees namoonni hedduun doorsifamaa jiru jechuudhaan jiraattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif yaada kennanii jiru. Gama biraatti waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa yeroo dheeraaf bakkoota garaagaraatti guutuu Oromiyaa keessatti leenjisaa jiru itti fufuudhaan
sirna eebballee yeroo garagaraatti fufteedhaan raawwataa jiraachuu beeksisee jira. Tibba kana humna haaraa waraanni bilisummaa Oromoo leenjii xumursiisuun eebbisaa ture isiniin gahaa turre. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa yeroo dheeraaf ga'umsaan leenjisaa ture. Leenjii loltummaa kan siyaasatii fi kan biroollee ga'umsaan xumursiisuun sirna eebbaa raawwachuu odeeffannoon nu gahee jira. Isaan yeroo dheeraaf leenjii kennamaafii ture ga'umsaan fudhatuu fi ga'umsaan xumuruun sirna eebbatiif dhaqqaban kan viidiyoo irratti argitan kanneen yoo ta'u, isaan kunneenis leenjii fudhatanitti gammaduun kallattii kaa'amee fudhatuudhaan dirqama isaanii bahuudhaaf waadaa galanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii keenya nagatti nu tura.